maal yaadde buutitee diiguu barbaade isii mataa isii deemtee buuti bakka jirutti sana raaduu ani si kana raaduu man qabu isaan illee akka qabdamanii moo isii jaalatte isaa isii amma isii jaalatte maal mana xiqqaa mataa na fu'aatu isii kana amma guyyaa amma taasimaa kara ta'ee dhabee rabbiin adda baasu didee dubbinaana jaalalli dhumee amalolaaf kaatee mucucaatee ansi shaakee akkasiin sinni taatee. Tani walumaan taraasuufi harkoo isii tanaa hundu duraan beekee akka baatus. Niin beeka rakkoo isii. Soomutii tana rakkisoo taate malee waa isii maallaqa akkatti mana kanaan duraa bittee shafaatee fide maallaqa kana beekee ilaashitti kenne. Dhuga wanni bilaatti dhufu jiruumi. Sanaafuu har'allee duboo gaddaafaa waan maala na hiixame gaddaafaa na hiixee barra. Gaddaafaa meeqa na hiixee barra. Amma duraan isii meeqa rakkoo isii jalqaba duroo fidanii ogummaa isaa jalqaba duroo fidanii miyyoon tun haati mana wasu dinu buda baafti saniifuu miyyoo sanarraa fuudha deemaa ni leejeetiin dhiisi haadha mana keessi nuti dubbata rakkina uumameenuu isin jidduu fixa saniifuu nuun laala isinis waan biran dabartu lafatti nuu qabaan jennaan waanga isinis obboleettiteeti jaartiin ta'es obboleetteeti tunis obboleettuma ta'eeti isin lamaan jidduu nuuf fixa jangaa isin waamaan jettu beekan dhomma ganda gadi sayyooniin dhagaatti dubbiin tabiraa kaayaniiti isinis gawaan irraa filattee isii beekaa beektaan tuni illee filattee dhugoo idaa sabuutuu narraa baastee iyyootu gaafaan akkas irraa kadhasanii nima beekti hatta asillee qabanii kunoo hammaa maqasa seedhanis afa kan gaafas anu namni waraan barka mataan ilaa qaba bayyaan sababeesii sababesii sunundun sababa intala kanarraa dhufe intalli tun dubaarallee gaddaafara intala namaa kana akka gaafa rakkoolee ilmaan keenyaa qabdee guyyaa lama shaaraarra oolee ilmaan keenyaa qabdee gaafatti dhabsanii beeka isii dhala kun ammaa kana gidduu miidhamte hatta jaarsee biyya na bira jiru jetteellee guyyaa sanillee mee akkam taane dura jaarsee mul'isu. Amma barra oomuun ta'uun finna isiismee yaa jira kan jemee isinis aaliin uummata maammatta akka isin beekan guddoon diinagichaan qabdu. Dalaanis baamuree nama fita dalaan jaarsa qabannaan akli ni qabaa beekadhu dalaa shabaaba bichaadha tamareetan mariisisanii mursiisuu taane malee namni bultii jaare beekadha jabee nama murteessa haala jiruudhaan ni beekama. Amma isinis waaga amma gaadhiisaan barbaade hojjees maaliif gaa dalaan nama dubbata illee jedhan sanqoomiin rakkina mataa isaaniitiin namni waliin caalu. Saniifuu amma isinis waan jidduu jettan akka nama tokkotti akka nama obboleettii yookaan obboleessa qabu tokkotti uffatu baatee bira akka nama obboleettii yookaan obboleessa qabu tokkotti nama rakkoon jidduu mudatee tokkotti miyyoo sanaa beesii walitti jidduu dubbadhaadha. Akka namni haadhoo itti qabummaan tana naatee isoo beesii itti isoo itti haguruutu biraati ammaan tana naaruu jiru girgirii kuntee gaafas. Anammaa tana girgirii maa tana rakko qabsilaammaree faggulu san yookaan mul'awaati mataa qala waddaan kootee isaan gasu. Tari yookaan yoo dheeraa qabattee gaanamaa reegaa fittee cufu gootees. Hutte amma dalaa dheegaa dubbiinis waajjira sin deemtu egaa maaliif rakkina kana duraan isa warri dhiiraan fitina nama jenni booda dubbiin nama teessee booda dubbiin nama laalattee itti barbaade. Ammaan tanaas waa fagoo hin jirtu amma asirratti hamtuu waan oolchee miree. Akkasuma nu jaallu isin osoo duraanuu dubbii kana fitin maaliif nama walbalaa wal bira geessisan nama jaallu. Amma saniifuu namni irra jabaa qabu jabaan nama ammaan tanaaf akka jiru isin jabaa akka kute hiyyaammannu haa dhufu hin eeggannu ammaafis nama jabaan jiru jidduu dubbadhaadhaati mee jidduu laalaa miyyoo tanaanoo mee gaafadhaadha mee isiis jecha tokkoof lamarraa baasaadha. Mee obboleeyyaa kuni dubbadhaa. Ollaa wali annagaa annota jidduu dhuftu karaa duraatiin si gaafa isiin akkasitti yaasii dhabee wanti deemsanii ana jidduu dhuftee innilleen akkasi lolee ijaartii jidduu faradaa kanaa jee dubbatee wanta jee amma gaa ollaadha annota walitti aantee jidduu dubbattu dhufee akka kanaa uliseen jidduudhaan dubbadha jee wanti tunna qabanii lafa na darbadha inni kanaan jira jaarsa biraa na bira jiru ibiifuu haata rabbii haa isaan jira ibiifuu miidhameetiin jira mee isin jidduu dubbadhaati. Lala, tapi aku olah nari tapi bisa sama kan udah anak terus aku soal. Kalau mana yang mulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mana tifan sawai, oi juga nurai. Tifan sawai. Ane sama majira. Lala dupa dari. Anak mana aku halau media mah. Isan yang jalan nurai, aku makan lagi. Dia bilang kalau, mes itu dupa dari. Kesannya mana kongkau?
amma wali saala min gara wali taraasneen immoo akkasuma illee fuudhee toraajii walumaanuu akkasuma akkuma sigeessine akkuma laatu sigeessine malee ittiin dhaquun hin taatu xiyyaabillee jaarsan qabu dhugaalumaa nama jidduu dhaabbate kanaaf isinillee isin jidduu dhaabbatte isin tun maalirraa ammaa tan dhuftee asii wali seena. Mee gaafata haala gaddaasaa dubbisaa taasisa. Banillee dubbattu hanga afaan qabayee wallee dubbattuu barbaadanii aboon dhala dubbattu. Miti yoo maalirra wal geessanii amma Maal Ollaan dhufee walitti isin ilaala. Amma booti sitti dubbadhu. An karaa manaa miti hin qabnu amma isin walitti dubbata manguddoo isinitti jirtu walitti taa'ee dubbataa jechuudha sanyama. Manguddoo dhalaaf dhiiran qabu. Nuti yoo dubbatanis gaadha. Dhalaaf dhiiran qabdu nuti obboleeyyan keessa walitti isin araarsinanneetuma ala jaanee wala jaajallee jidduu dhufa. Waan santaa jecha waan irra wal geessan nuyi miti jiru. Yoo tarii dheechi dhufee jechuudha namni tokko miidhamees hatuu nama dhufee nama yaalu isinumaa dhufa yoo toltuun dhuftee nu gammachuu dhufu isinuma yoo hamtuun dhuftee hatuu dhufee ooluma isinuma maaliif oolumaatu du'aa jirus waliin qaba oolumaan rakkina bal'oo waliitis beeka rabbiillee ollaa wajjin Nama nama hasa, woi dongore mokam. Dongore akkasuma. Koraan buusi ala mee asii walakka kan koraat gidduu jirtu. Andi tunjiru. Siirtati. Amma kana arrabu tunjira kaatira buleesi mucaan tikaan kunis namni jira. Mijoota na bichaa tola kana gabbee jira malee awwal manta battu. Abolis maama tijjora abolis. Mijoota nyaata ni maaliidha ni kaatira qabanni kana. Ati dia mee tee tijjoo kan tee tijjoo na sadi. Akkuma arjete tiyyaa Miti yoo jiru jirte jechuudha. Haaba miti yoo Tola mana rafu jiru. Arrabu tunjira Isin ogaa seentu miti yoo jirti sila isin illee nugus aaruun hin qabu. Miti yoo tatti jirtu dhiiga. Isaan filatee miti yoo tatti jirtu nu filatee. La ammoo antara barfidanii dubbannee biiftuu talafaa jee gaaboo rakkina mudateef rakkoon furraati jedhanii anillee dubbadhee waa'ee rakkoo haadha manaa kana booda isiin lolaa akkamillee waan kanaan yoo kana hedduun ibsa yeroo hedduu. Maaliin osoo beekuutti isaa ammaan tanaas kun ogaa dhufte gaa'ee biyyoon obboleessiteeti ani wanni jiru qabu. Isin maal irra dubbise? Bara soonaa fuuni mini barnaa fi isin walitti kunnee bara. Isin amma akkitti dhufte? Akkina itti uummata irraa qeebale. Milyoon ala kulama rakkattee ala bulte odoo mana keessatti deemtu. Isin tun. Isin. Maali rakkoon isin? Rakkoon egaa gaafa kan gurbaa biraatti dhabamte deebineemi achumaan dhabamte kan jala namni jirtu tun inni tutee ni jirti namni dammee kan jiru. Ammoo akkamitti rakkoon isin? Amma mana arabaatiin jiraatti. Baatii lama sadii mana arabaa jiraatte. Achirraa hinga achirraa beeti bu'eet. Warra isaatti. Bu'u as dhufuu sodaattee tuma hawallee yoo wanti sadii ta'e dubbiidhaa miti. Mana warra hajja maal mucaa jedhan cinaa galu tokkotti achi gortee achi mucaan fuudhee mana ona gayanii. Achi bultee kulama. Mucaan jaartii qabu obboleettis keessaa qaba malee. Mana dhiiraa bulu dandeessisitu. Mana dhiiraa kulama bultee. Anda mau kana mana tees kana. Bultee achi mucaallee isi. Achi bulteeti achi mucaan. Nderla koi sera dola milyoti ko na telephone na ranya te ke ran khalis denge tasi ulo ste batani gidara gadar pite telephone ne cha bada sharian kesin jirtu achi wala hiya polisa saniti wala argani namakara na bejira thola be ta je ne ni be hajeni achi isa wala argan isa kharade Maan balle sanatun. achi rai ga bodarra mucam jati ngabu me khabareti bakadara gira male isani mana kaisa wal girgire sharamni dawala aglarat Agraran dawalani ga agraran ga bo namni jaba ga ganda kan kaisatti ga thorna corona ga magala kan kais jirusi jani khiya polisa kanya kan itu dawalan ga nama nafara biya kaisani tu asu wololu jira mucam kun jati le ga kun sagale dara jaba dana obbaleti ga ba obbaleti ta unda buena la ku jira mo kana ga wasila sing lesenani bo jira ni agarra hot tulali da dubin jaba kan Harkan tu kan mau gujar kan tola hadis makan. Talatu.
لا اسمه ترى أقول هكذا بجار ما مكابرين bukan jadi kamu mulai hal kamu lama di negara Indonesia ini gede wali mana jadi mana habani mana debi arahnya kalau nama tuan kalau nama jigan mau tuan mau jigan ini mau yang mana akan ada lawat jadi nih arahnya nama mas aram pun itu ya operasi sih kan jasa ya sih kan asalnya cuma na pura area sih jadi kamu nak orderan sih kan arah nama tuh kayak kabar area semua Sanagubani jensi mana kaisalkan lebih green double tu. Sanira dia boleh sana tu boleh jadi tu aglaran di mana aglaran jauh. Lebih aku dulu. Isanir kawan lo turun turun lagi. Acina kasih kabe pura tu ni. Mijuatan. Setiap mana je. Anila di dia. Nama di dia boleh mas. Jauh kerana apa tempat buka apa kan segera kau jadi ti. Gapa isi ni cila pun thas ni. Ani ini nama la mau lindan tahu. Hotel narawan kerana kuliah selejen. Santuana kuliah sana tu aku main lejen di siapa. Aku mana hati orang tu nama itu. Kubang kap di sini ada jirti. Aku kalau bukan nanti badi kap. Atau hari mana hari di mana kita kap. Ilmu kan kayak kan itu. Mari ada budi dia juga berbuat. Isi mata sih dia budi. Maka jadi tu bicara mat. Syafaat jadi ilah kan macam dia akan luti. Halkan luti tu ada. Bakalan nanti thola badi kap. Angkabar karena mana nanti orang saya itu kagak itu ni tak amas dong yang kurang suat mata hati sih tiga kata mana. Saya kisi dah lari. Ansi dah lari mengkau. Isani dia kaya tu ni mati luti dah jadi tiga. Uske dia apa kap dia mana mau isi jalan desa. Isi jalan ni. Amak isi jalan sih. Mana boleh benar jalan di sini. Dua mana kau tu mama thana kuat. Isi tu nama kuya. Mata semua kerana. Tiada ada lebih bina tu basu di dia. Isi tu ni isi. Ini sesuatu yang sebab mana ni. Encik kira amma jelas ni macam tu dia muhimatnya luti. Iman tu dia mesti thola bakterati. Hari mana saya tu. Akan ada kau online sini kerana. Dia nama ami dia jadi hari mana di mana mau budi. Dia ada futur. Sanggup para tadi. Amma iman dia kan ada situ. Dua tidak. Dia baca iman akan buat budi seperti itu biar mat. Iman akan tu semua iman boleh cik wabrak lagu pada. Ini ada ramai. Dua. Adio ada ramai. Angkat semua. Rumah akan cuma seberbeda. Boleh na tu bahasa ka bawa ni. Alkan sani makor anda laten sara bal yo so warmo korani akan.